Ajaa'iba abar Jawaar Mahaammaditti amma manguddummaa ergite mootummaan Itoophiyaa yookaan Dr. Abiyyi Ahmad jechuudha. Natti araaramii kan jedhu yeroo kana qalmaataaf qopheesseeti bar Jawaar Mahammad yookaan Karchallee keessatti ablee gama lamaan qara qopheesseefiti amma afaan damma godhanii yookaan yaada bareedaa fidanii Jawaar araarfatuuf manguddummaa itti erganii jiran. Dhuga moo soba ka jedhu gurran isin buusa. Akkasumallee Jawaar deebii akkamii akka deebiseefi isinittiin hima. Waa'ee dirree dhawaa hoo maalirratti buute kan jedhullee kantiibaan magaalaa dirree dhawaa kabajamoon Kadir Jawaar gadi bayee dubbatee jira jechuudha. Yaada waan inni achirratti dubbate sanirratti namoonni hedduulleen gara biratti yaada isaa sanillee kan fudhatanii gara addaatti hiikkatanii dubbataa jiran jiru jechuudha. Daawwattoota kiyya wanni sun guutumattuu dhugamoo soba waa'ee maan dirree dhawaa sunuu dhugamoo soba kan jedhullee oduu haaraan isiniif qabatee dhufe namoota qaamaan achi keessa jiruu fi kan mootummallee walitti hiikeenya qaban yookaan wal quba qaban jechuudha. Dhugumatti lafti sun dhugumaan gurguramte magaalaa sun dhugumatti gurguramte gurguramne kan jedhullee jechuudha. Hayyoonni hedduulleen irratti dubbataa turanii alleen isiniif gabaasaa turuun kiyya ni yaadatama jechuudha. Daawwattoota kiyya isallee mee waan irraa hubadhee fi yaada kantiibaan dirree dhawaa dubbate Kadir Jawaar dubbate sani isa sirrii gurran isin buusa jechuudha. Dabalataan akkuma beekamu kamisa kaleessa hiriira guddaatu Finfinnee keessa ture jechuudha. Hiriira deeggarsa muummicha ministeeraa jedhamuun kan achi keessatti baame jechuudha. Kan muummicha ministeeraatti waamame gara uummata Tigraay illee jechuudha. Lola hamaatu deemaa ture jechuudha. Daawwattoota kiyya mee isallee waan irraa dhaga'ee fi akkasumallee hanga irraa quba qaburra isinittiin hima. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan namoonni yuutuubii keenya faaraa taatan sabskiraayib godhuu miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatinaa. Viidiyoon akka namoota hedduu bira ga'uuf laayik sheer waliif godhuu hin dagatinaa. Isinin jenna daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu keenya jalqabaatiin gaa nama kolfisiisallee gara tokkoon nama yaachisallee jechuudha. Jechuun yeroo diraamaa bilisiginnaan dalagaa jirtu kan arganii nama kolfisiisa. Garuu immoo wanni nama yaaddessu maali yaada isaan qabatanii dhufan kuni duuba isaa baakgiraawundi yaada kanaa maaltu jira kan jedhutu nama yaachisiisa jechuudha. Jechuun nama waan tokko xiinxaluufi jechuudha. Akkuma beekamu gaa torban kana Jawaar Mahammad manguddummaa itti erganii jiran yaadni jedhu sooshaal miidiyaa kanarratti qoodamaa jira jechuudha. Keessafuu gara feesbuukaatiin qoodamaa jira. Kana kan qoodaa jiru immoo kan yeroo duraa yaada kanallee qabatee dhufellee Jawaar Mahammad matuma isaati jechuudha. Peejii feesbuuka isaa jala seentanii ilaaluu ni dandeessa jechuudha. Isumatu maxxansa jechuudha guyyaa tokko dura mootummaan Itoophiyaa akka manguddummaa gara isaatti ergee jiru jechuun ifaan ifatti illee baasee dubbatu baatu yaada isarraa ni hubatamaa jedhee jira jechuudha. Jawaarii maal jedhee achirratti maxxansa jechuudha. Akka barreeffama sanirraan hubadhetti jechuudha. Abiyyiin yeroo barbaade yeroo muddame manguddummaa qabatee manguddootti fiigaa wayi jaara dafee waa immoo gisee rakkoo san bahe wayi diigaa akkasumallee yoo barbaade guruppii ijaaree yoo barbaade immoo gaa itti fayyadamee irraa bahe ni diigaa waan jedhamu dubbatee jira jechuudha. Jawaarii kana qofaa miti gaa waa hedduu barreeffama san keessatti dubbatee jira jechuudha. Dhuma irratti Jawaar jarana waan akkanaa kana nuti waggoota jahan kana waa meeqa argaa turre waa meeqa argaa as geenye diraamaa akkanaa kana dhiisati waan nagaa qabadhaati gadi ba'a jedhee dhaamsallee dhaameef jechuudha. Kun dhibbaan dhibbatti deebii quubsaadha jechuudha. Akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa namoota hedduu itti fayyadameetuma boodarra immoo bakka qushaacha keessatti gatee biraa ture jechuudha. Akka fakkeenyatti warreen amma gara qabsoo Oromootti makamanii asirraa iyyaa jiran keessaa tokko kanneen akka Ka'ab Buttaa fa'aa, Hangaasaa Ibraahim fa'aa, Taayyee Danda'a fa'aa namoota hedduu dagaa tokko lama jedhee isin himee hin fixu jechuudha. Gara wayyaanee keessallee gara naannoo Amaaralleeti namoota hedduutti fayyadamanii turanii garuu boodarra immoo hundumaa'u faannoo amma isaaniin tawaddaraa jirtu kanaayyuu bari itti fayyadamaa ture gaafa wayyaanee cabsuuf Maqalee seenuuf deemanii itti fayyadamaa ture jechuudha. Ulee godhatee dullaa godhatee itti fayyadamaa ture jechuudha. Boodarra immoo voolkaamochi deema jedheen achi darbee bira deeme jechuudha. Ammas akkasumaan ijoollee Oromoo baay'ee jechuudha hedduutti fayyadamee ture jechuudha. Muummichi ministeeraatti waa'een isaa kun namaaf hin galu jechuudha. Za'aa barbaadeetti waan fedhe ijaaree za'aa barbaadeetti waan fedhe diiga dhugaa dubbatuu fi hedduu nama dhibaa hundumaaf rabbi walii haa galchu jechuudha. Jarri kokkee wal qabe kanuma wal qabatee gaa wanni Jawaar godhaa jirutu ni hangam takka akka mootummaa
girgireessitee jirtuu fi hangam takka mootummaan akka muddamee waan qabatuu fi waan dhiisu wallaalee amma gara manguddummaa deebi'uun kuni kana jechuudha. Yaada kana duuba immoo maaltu jira nama yaaddessa kan jedhu ani tarii waa tokkoon yaadde Jawaar Mohammad kun ni jarjara akkuma beektanii ammas garaan isaa qulqulluudha waa'ee sabaa kana namni dhugaa fakkeessee yoo itti haasa'e hangas mara jechuu bakka irraaf qabuu hin danda'u garaa isaatiin jechuudha. Ana ammallee akkuma gaafa bara 2018 sanitti sobamee wayi ammallee gara Itoophiyaatti Jawaar Mohammad sobamee deebi'e amma immoo Itoophiyaatti deebinaan carraan isaa carraa badaadha jechuudha. Carraa isa dhumaati jechuudha dhugaa rabbii chaansii isa dhumaa qaba jechuudha Jawaar Mohammad amma Itoophiyaatti yoo deebi'ee jechuudha. So kanumaaf araarri yoo bu'e bareedaadha. Araarri baay'ee gaariidha. Walitti araaramuun isaanii hedduu saba keenyalleef uummata keenyalleef biyya keenyalleef hedduu gaarii faayidaa guddaa qaba. Garuu araarri bakka barbaadan ta'anii walii galuu danda'an. Yeroo ammaa kana namni kan walii galu isaanillee kan wal lolan lafa abbaa isaanii irratti miti jaartii irratti wal hin lolle qabeenya irratti wal hin lolle kan irratti wal lolan siyaasaadha qabsoo sabaati. Qabsoo sabaa immoo yaada fi yaada wal mormuudha tokkoof tokko ta'anii yaada tokko yaada waloo qabatanii yaada waloo irratti walii galuu waan danda'anidha. Bakka barbaadan ta'anii yaada waloo tokko yaada bilchaataa waan sabaaf ta'uu irratti walii galuu ni danda'an jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo. Kanaaf immoo akka dhaamsatti xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad namoonni itti dhiyeenyaan qabdanillee wanni gorsitan araara fudhatuun bareeda. Jawaar araaran didu nan beeka. Araara fudhatuun bareeda garuu waa'ee eega araaraman boodan gara biyyaa akka galuufaaf yaaddoon akkasii yoo kan jiraatu ta'e waan akkasii san akka sammuu fi keessaa balleessu namoonni itti dhiyeenya qabdan akka gorsitan asumaan isinitti dhaamuu barbaada jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Iddoo inni kitaaba eebbaaf qopheessee deemu hundarrattuu gaafii kana itti kaasuu hin dagatina jechuudha. Araara mootummaan siif erga kamiyyuu irraa fudhadhu irraa qeebali garuu waan saba isaatiif ta'e nuuni beeka kana ittiin himanii waan jedheefi waa'ee sabaa kaasuudha jechuudha. Kanaaf araara fudhatuun baay'ee gaariidha garuu waa'ee Itoophiyaatti galuu jedhamu uf keessaa akka haquu itti himuu qabdan jechuudha. Innis haasaa uummata Oromoo bira ni darba jedhee hin yaadu jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo. Kanaaf gaa bilisiginaa yeroo ammaa kana waan qabattee waan gadhiiftu wallaaltee amma gara manguddummaatiin gara abbaa gadummaatiin gara Jawaaritti dhuftee jirti jechuudha. Dhiibbaa akkam akka inni godhaa jiru waan hubatanii fi dafanii ganamaan manguddummaan qabuuf itti as fiigaa waan jiranillee ni fakkaatan jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Kanuma wal qabatee akkuma beekamu kamisa kaleessaa jechuudha irra guyyaan Jummata kamisa kaleessaa hiriira guddaatu Finfinnee keessatti ganamaan taamee ture jechuudha. Hiriirri sun immoo dhaamsa Dr. Abiy Ahmad uummata Tigraayiif guyyaa san dura afaan Tigriffaatiin dhaamee ture wal qabatee akkasumallee hiriirri deeggarsaa mootummaa bilisiginnaatiif taasifama maqaa san jedhuun hiriirri kan achi keessatti baamaa ture jechuudha. Akkuma beekamu Tigraay keessatti lolaatu deemaa ture jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo bakka lamatti wal qoodanii Tigraay keessatti hedduu akkuma beekamu rakkoo guddaatu jira jechuudha. Garee Geetaachoo Raddaatiin durfamu kan mootummaa bilisiginnaatiin harka wal keessaa qabanii fi akkasumallee warra Gabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu TPLF warra jedhaman garee abuutii sanii jechuudha. Hedduu kokkee wal qabanii waliin deemaa jiran akkuma paartiin siyaasaa keenya kun amma adda addatti abaa'oo kafaa'oo bilisiginnaa jedhee wal baase bilisiginnaan silaa kan Itoophiyaati. Haa ta'u gaa namuma keenyatu ijaaree namuma keenyatu keessa jira. Akkuma kanatti jechuudha isaalleen kophaa kophaa wal baasanii jechuudha. Hedduu mormii walirratti geggeessaa jiranii fonqolcha aankollee hanga walirratti geggeessan takka wal geessisaa jiranii jechuudha. Hedduu waan ulfaataadha kan Tigraay keessatti deemaa jiru jechuudha. Gabratsiyoon illeen adduma murna tokko qabatee fiigaa Geetaachoo Raddaalleen adduma murna tokko qabatee fiige jechuudha. Kanumaa wal qabatee immoo hiriira guddaatu gara garee Geetaachoo Raddaatiin na fakkaate jechuudha. Waamicha muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad uummata Tigraayiif taasisanii wal qabatee hiriira guddaatu kalee deemaa ture jechuudha. Hiriira lafa sochoosuutu inuma deemaa ture jechuudha. Daawwattoota keenya guyyaa 2-3 dura torbaan kana walumaa galatti waa'ee dirree dhawaatu hafarfamaa ture jechuudha. Dirree dhawaan akkas taatee dirree dhawaan akkana taatee ni gurguramte kanuma kana kan jedhu achirratti waan ajaa'ibe tokkotu jira jechuudha. Daawwattoota kiyaalleen isinii gabaasaa ture akkuma beekamu jechuudha. Oduu qilleessa nutti fide qilleessa miidiyaatu nutti fide akkuma nutti fideen hanga dandeenyu qorannee turre jechuudha. Wanni sun immoo Jawaar Mohammad illeen akka maxxanseetti isinii gabaaseetiin jira sanillee jechuudha. Jawaar lafa sanii akka Kadiir Jawaarii miti Shimallisii miti Mustafee miti namni kun hundinuu akka gurguruu hin dandeenye fi akka aangoo ittiin qabnellee ifaan ifatti barreessee jira jechuudha. Xiinxalaan siyaasaati. Sababuma sanii wal qabatee kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa gadi bahee galateeffatee jira jechuudha. Obbo Jawaar Mohammad yaada inni katabe sanirratti yaada Jawaar Mohammad namni jibbu akka hin jirre bilisiginnaa keessallee 100% arginee jirra jechuudha. Daawwattoota keenya maaliif yaada bilchaataa
yaada dhugaa qofarratti waan dhugaa qofarratti hundaa'e kan inni qabatee gadi dhufu yeroo hundumaa kanuma wal qabatee kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa illee gadi bahee dubbatee jira. Dubbii isaa san duratti immoo ijoollee takka ijoollee Oromoo tuffii osoo hin taane yookaan isaan qeeqof osoo hin taane warreen guruppii Dirree Miidiyaa moo maal jedha akkasuma fakkaate isaa suni maali guruppii akkamii kan jedhamu tuna keessatti uumame waa'ee biyyaa kan gaafatamu mootummaadha waa'ee biyyaa kan deebisu mootummaadha abbootii gadaati kan gaafatamanillee isaanii jechuudha abbootii gadaatu jira abbootii amantaatu jira kan mootummuma sanillee itti gaafii dhiyeenyan itti dhiyaatanii gaafatuu danda'an afaan mootummaa sanillee ta'ee warri dubbatuu danda'u warreen akka abbootii amantaa akkasumallee abbootii gadaa isaan akkanaati jechuudha kan afaan yeroo hedduu mootummaan ufillee dubbatu baatu afaan ittiin dubbatu qaba jechuudha mootummaan ulee ittiin nama rukutu qaba arraba ittiin dubbatu qaba arraba isaa malee arraba biraa qaba ulee isaa malee ulee biraa qaba jechuudha mootummaan soo kanaafi ijoolleen sun maali wanni jedhamu hanga ammaa naagaluu didde jechuudha ijoolleen Dirree Dhawaa irratti bakka jechuun hangas mara jechuun Kadiir Jawaar jechuun nama gaariidha nama hedduu sabaaf yaadu akkasumallee nama bakka ati barbaaddetti yoo yaamte tole jedhee si dhufu jechuudha nama tuffanne bulchiisa gaarii bulchiisa sabaa jechuun ilma sabaa jechuun nama akkasiiti inni immoo ijoollee sanniin walitti qabatee bakka tokkotti argamanii jiran jechuudha kanuma wal qabatee immoo ibsi isaan kennaa jiran suni akka waan Dirree Dhawaa san ofii isaaniitti harkaa qabanii akka waan Dirree Dhawaa san guutumattuu kontirool godhanii mootummaa san caalaa ofii isaaniitti harkaa qabanii gadi banii hawaasaaf ibsa kennaa jiranii jechuudha hawaasni kan gaafate dhagaan bu'uuraa sun maaliif achi kaame kan jedhu gaafataa turanii san immoo mootummaan yookaan bulchiinsi Dirree Dhawaa kantiibaa Dirree Dhawaa jechuudha Kadiir Jawaar deebisee jira jechuudha deebii quubsaa deebisee jira garuu osoo inni deebisanuu hin deebisin gadi banii iyyaa turanii jechuudha Dirree Dhawaanii 100% hin gurguramne garuu saba Sumaaleetiif lafti achi keessaa kennamuun isii sun dhuguma laal tana waliin somnu hanga fedhe mootummaan irra diballee haa deemu Dirree Dhawaanii har'aa miti kan uummata Oromoo harkaa baate akkasitti hubadhaa galiin isiilleen waan Jawaar Mahammad barreesse jala deemati dubbadha waan taaksiin Dirree Dhawaa keessa daladdu galii guutuu kan sassaabu mootummaa federaalaati durii har'aa miti gaafuma bara wayyaan irraa kaasee jechuudha uummanni Oromoo sabaaf sablammoonni keessaa jiraatu sabni achi keessa hin jiru Amaarri jira Oromoon jira Guraageen jira Sumaaleen jirti Arabni jira jechuudha Faranjiin jirti sabni achi keessa hin jiru jechuudha magaalaa seentar magaalaa bakka giddu galeessa taate walqixa biyyaatti yookaan iddoo daldala nama hundaaf mijootu jechuudha Dirree Dhawaanii kanaafu sabni keessa hin jiraanne hin jiru magaalaa federaalallee taatu sabaaf sablammiitu keessa jiraata isiin immoo lafaan ona afran qallooti lafa hundeeffama afran qallooti akkasumallee ilmaan afran qallooti warri keessa qubatee duraan lafa tana keessa jiraatu lafti tunilleen abbummaan tawarra ijoollee afran qallooti jechuudha ilmaan afran qallooti kanaaf immoo lafti kuni magaalaan tokko ni guddatti eega guddattee mootu qabeenyi isii guddatee uf danda'e mootummaan federaalaa yoo barbaadeen fudhata yoo barbaade immoo naannoo saniif illee oolchuu ni danda'a jechuudha fudhatee illee immoo qabeenya achirraa galu sanii gara biraa osoo hin taane hawaasuma saniin tajaajilamaa waanuma adda addaatiin mana barnootaatiin hojjetamaa biyyuma ittiin guddisa walumaa galatti jechuudha galiin achirraa argamtu federaala gisee jedhan kana namni akka diinatti fudhata federaala jechuun waan biraa miti wanni hundinuu darajaa qabdi waan ta'eef federaala jechuun mootummaa si bulchu biyyuma kan kee kan guddisu biyyuma sanii maquma biyya saniiti jechuudha maqaa biyya sanii keessa immoo sadarkaa olaanaatti kan ilaalamu jechuudha wanni kun hundumtuu sadarkaa qabachuudha sadarkaa naannootti sadarkaa godinaatti sadarkaa federaalaatti jira wanni hundi hanga sadarkaa gandaatti jira hundumtuu sadarkaanii jechuudha walumaa galatti qabeenyi achi keessa argamu magaalaa Dirree Dhawaa sanillee parsantaan hanga tokko muramee federaala harki isaa guutumtu federaala harka akka galu beekamaadha jechuudha. Kadiir Jawaar asumaan galatoomi jennanii magaalaan Dirree Dhawaa hin gurguramne kana fudhadha amana jechuun nuyi ani fakkeenyaaf aannin gurguramtellee hin jenne magaalaan kun yoo dhugumatti kan waan kun gurgurri kun dhuguma ta'u taate wanni kun Oromolleef cabaa Oromolleef hedduu bakka maqabadleessa Kadiir Jawaar seenaa kan keen balleessin jedhee viidiyoo dalageen ture jechuudha magaalaan gurguramtellee hin jenne rabbina baasee ture akkuma miidiyaa irratti deemaa turte sanitti sila magaalaan Dirree Dhawaa osoo gurguramte jedhe har'a itti saalfadha ture jechuudha kana fakkaata daawwattootaaf kabajamtoota keenya kanarraaf qopheeffannee namoonni chaanala barataa subscribe godhuu hin dagatinaa yaada keessan komentii jalatti nuuf qooda viidiyoo biraatiin namoonni deebinutti nagaa ta'a.